Isaa maal ta'a yookaan waa arrabsu yookaan waa tolchu yookaan prank hojjechuu keessatti dudduubeen isaa laalamuu qaba waan raawwatamu jechuudha. Waan darbe tokkoon ammoo nama waan dogoggore sanaan xiqqeessaa ooluun yookaan ammoo komachaa ooluun barbaachisaa miti. Wanni yeroo tokko darbeera ka ta'e ta'eera ta'ee qajeeleera almost fundureedha kan laallachuu qabnu. Warri kun keessafuu ijoolleen teenya ijoolleen dubartoota hundumtuu haala kam keessattuu wanni asirratti goonu boruu keenyaaf maal effektiin isaa maal ta'uu danda'a, rizaaltiin isaa, bu'aan isaa kallattii tokko qofaa wanna tokko madaaluu hin qabnu rakkoo kana caalullee fiduu danda'a waan ta'eef. Ammaaf namni dhugaa jirtu eega dubbate hawaasa komatee hawaasa dhageessanii dhiifama gaafachuu wanna guddaadha. Kanaaf jarri King Kamal illee shimaaf jedheeti yeroo sana faayidaa itti fakkaatetti malee badii fi miti jechuudha. Kanaaf hunda isaanuu dhiifama gaafachuudha. Akkasuma mucaan illee yoo dhiifama godhee fi dogoggora kana bira dabarre gaarii natti fakkaata. Namoonni agartanii sirnallee akkaataa itti dubbachuu danda'anillee caala dubbachuu danda'aniin beekanii hin jiru. Loodeen faan illee waan jiraniif kanaaf wanni guddaan maali garuu kanarraa baruu qabdi ijoolleen keenya. Warri kun of eeggannoo guddaadhaan raawwachuu qabna. Boru ati harmeedha, boru ati daa'ima qabda, boru ati soddaa qabda, boru soddaatii taata. Ijoolleen dubartoota wantoota raawwannu keessatti faayidaa yeroo gabaabaatiif jecha eenyummaa yeroo dheeraa keenya yoo miidhuu baanne gaarii natti fakkaata jedheetumaani galatoomaa xumure. Ulfaadhu Real dubbadhu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asirratti wanti guddaa dubbadhullee jiru garuu yeroo tokko tokko argitee sharriin kee fakkaattee namatti dhufti jedhanii wanti uumame wanti ta'e kaleessaan Sheek Kamal hogguu inni loluu argitee akkamii akkana godhaa yoo isin balleessite illee hogguu inni loluu ni argaa ture. Garuu ammoo wanti ta'uu qabu jara tana haadha manaatiif abbaa manaatii mucaa kunii fi mucattiin tuni dogongorri uumame namuu dogongora ofii argitee yoo waa balleessellee irraa barataa deema. Keessaan osoo jara walitti fidanii walitti araarsitanii guruuppii uumtanii walitti araarsitanii kaatanii dogongora uumameefillee achii booda dhufaniitiin asirratti dhiifama gaafatanii irra bareedanatti fakkaate maal jennaaniini bultii ijaarachuun sooshaal miidiyaa irratti hedduu rakkisaadha. Yoo gizee mamara ka dhufne asirratti argitee bal'us hin balleessee bal'us akkas godhennee asirratti dubbannu taate hedduu nama dhiba. Kanaaf osoo argitee Yaasin jira, Mubaarak jira, Sheek Kamalis jira, namoonni muraasa ta'aniitiin keessaan ijaarama waan kana fitanii bareeda. Maaliif ennaan Sheek Kamal kaleessa wanti arrabamaa turteefis hogguu lolaa turteellee isumaaf jecha yookaan isumaaf jecha malee faayidaan tokkollee kas keessa argatu hin jiru Sheek Kamal akka nama tokkootitti. Kanaaf keessaan araarsaatii keessaan fixa waan kana nama 4-5 ta'a guruuppii ijaaradhaa keessaan wali araarsaa ka jedhu yaada qaban akka nama tokkootitti dhiifama naa tolchaa dogongore. Galatoom Real Loode. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baay'ee natti dhagamillee ture. Amma namoota gurguddatus keessa jira waa hedduu kaastanii akka namatti dhagame mara naasanii silaa baay'ee jechuu danda'a. Amma namoota as keessa jira kabajaa isaaniitiif waa jechuun nama dhiba. Ani ammallee hundi jechuu barbaadu. Obboleessi kiyya dura dubbate yaadni kiyya wanni hosseenilleef kanumaaf yani. Yoo danda'ame mubee ani garuma keessaatiin amma obboleessa keenya sanillee keessiin jaarsa kiyya jettee haasoftu sanillee as fidanii asitti amma uummata irratti jaartiin teeta akkanaa ati akkanaa jechuun nama dhiba. Asii osoo keessan fixame wanni kun asumarratti gabaabsamee jechuu barbaadeeti. Kan saalfanne jette Oromooni. Amma wanni isin jechuu barbaadu ani mubee koo galatooma hundi keessanuu. Amma dubbiin kun ka jaarsa isii mucaa kana yookaan hin beeku fakkeenyaa fi namoonni hedduulleen hin beekan ta'a. As fidanii asirratti silaa isiin feemasii taate akka isiiti jechuudha.
asfidanii amma isallee asirratti beeksisuu namaan jaartiin ta'e akkanaa jedhanii walitti wannoo jechuurra keessan dubbiin kun odootu marame keessumaan akkuma bilbila isaa eega qabaatte mubeen nama lamaa sadi gootanii yoo danda'ame akkasitti osoo yaalame sila akka yaada biraati waa hedduu jechuu danda'ama amma ani keessi kiyya sirrii hin jiru baay'ee natti dhagamee akka intala arsii tokkootti illee akka nama arsii tokkootti illee mucattiin tuni anillee nama arsiiti ammaan homaa jechuun barbaadu waan dubbii jaarsonni ammoonni gurguddaan asirraa dubbatan kana balleessuu ta'a. Baay'ee qaanfadhee amma oo dandeessa keessumaan xumuruu yaala. Homaa jechuun danda'u kanarra. Spiderman. Oro giftar dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Hundi keessanii wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Spiderman kunooti oro giftar jala keenya. Hundi keessan follow rakaadha. Hundi keessaniyyuu follow rakaadha kumaa guutu. TikTokin adabee jira, balleessee jira. Fuula isaatiin illee as bahee akka inni fayyadamne godhame. Nuyi jecha. Ayyee dubbadha. Qofa nagalchaa kana akkuma qofa nagalchaa sana booda dhiifamaa wajjin ajandaa kanallee quban qabu mubaarikii kuma asitti galchan jennaan ol seene. Kanaaf namoonni an oroo giftariidha hundi keessan follow naaf godhaa isiniin jedha galatoomaa. Jala keenya achitti follow godhataa ture follow nu godha amma gaa jaarsii akkana jedhe jala keenya. Bimma kanarraa wanta tinaanaa softu hin jiru jedhee nannu fa'idee ture hin hafee amma gaa loodee ammaaf loodee fudheen keessaan itti deema mee waan jiru immoo isin beeksifna. Jaarsaa dhaamsa dhaamaa kunoo dhaggeeffataa jira olgaluu dide malee. Asirratti wanti tokko ka jechuu barbaadu maal si fakkaate beektaa wanti asirratti anaa miti nama biraa fudhadhu ani obsalleen qabu akka itti guddadhellee akka baay'ee akka amma onnoo kanaa miti nama guddatu na guddise garuu miira keessa rabbi wallahi barba mube waan kana keessa galtu taanaan anis keessa galu gaa kunoo jibaar dubbiin kana namoota gurguddaatu as keessa jira obboleessi kiyyoo ani garaan koo akka baay'ee na bade dhugaa rabbi mube homaa kun wannoo dubbii baay'isu ulfeessullee osoo hin ta'ini shamara jaarsa qabdu takka taatee siin waan akkanaa goruun isii baay'ee natti dhagahame. Loode. Nakabadha. Ayyee nakabadha. Nakabadha. Akka garaan nama godhan ta'ani dhiisi. Ayyee. Nama biraa fudhate. Ani keessa. Bultii diigamaa jiru ijaaruun akka bultiin hin diigamne gochuun wallaahi dhaaziin jazaansaallee guddaadha. Ela. Mi'aas ni galcha namni tokko dhaggeeffadha. Mubee na dhaggeeffadha. Mee yeroo takka yaada dabalataa. Hundarra jazaa qaba. Kanaaf bultii kana ijaarru adeemifnu mi'aas ni waan jedhaa jedhu loode keessaa booriin jiru. Yaada dabalataa kennachuu danda'amu bee namoonni yoo carraa naa kennite mube yaada tokko yaada ammaa kanarratti kaaseetiin bu'uu barbaada. Guys, kuma nagalchaa. jiru fakkaata. Okay, kanumaafuu akkuma ammaa obboleewwan keenya kaasan loodeellee dabalatee oromummaa ofishaal akkasuma namootni biroollee kaasani. Wanni taa'ame waan sirriitii deeggaramuu qaba jechuu osoo hin taane warri yaada araaraa fidanis tokkoffaa dhimmi kun ajandaa irraa gadi bu'ee dhumuu qabaadha. Kanaaf ammoo yaadni dhumarra ka'e lafarratti xumuramee eega dubbiin xumuramee araarri bu'ee as gubbaatti wanti sun xumuramee jira warri isin balleessine dhiifama jedhanii akka uummata Oromootitti illee gaafatan yaadni jedhu yaada irra jaalatti filatamaati. Akki uummata ila dhageeffadhu Muhammad yuune dhageeffadhu. Akki uummata maalii jettan sana ka uummata booda rakkoo miti ka uummata. Ka warra isin maal yaaddan ka warra wal dhabsiisanii oolanii hoo maali jaarsaaf jaartii diiganii ka jarra jaarsaaf jaartii diigee hooloo jara san jalqaba irratti osoo ofii walitti naraaramin jara san dhiifama gaafatuu qaban. Tokkoffaa irratti jaartii aslii lammaffaa irratti aslii. Dubbiin abbaa nama biraan irratti dalaganii miti namni kun nama guddaadha.
dubbiin abaasii nama guddaadha kun. jiru isaanuma Waan saniif dhugaa dubbadhaa isin yeroo dubbattan. Asuma irratti fixaa dubbii kana inda'um keessaan hin dubbatinaayyuu. Maali wanni keessaan dubbatan? Keessaan dubbataniif asirratti ol ba'anii afaan bananii gaafa jaartiin mari'atanii yoo ka godhan taate dhuguma warra dhiifama gaafachuu qabu. dhiifama meeqa al takka dabare yoo dubbanne bareedaadha. Inta waan akkasii Oromoo. Kan dhorganii gala dhorgan. Kaleessallee dhimmi tokko yoo ka'u namoota lakkaa'amanii jaarsatu lakkaa'ee waan san gamaa gamanaa ilaalee fixa. Akkuma obboleewwan keenya kaasanii haqarraa adda buufa osoo yookiin nama tokko dhimmi sun akka furmaata argatutti deeman. Fakkeenyaaf amma koomantii jalaa deemu dhimmi sun akka furmaata argatutti deeman. Fakkeenyaaf amma koomantii jalaa deemu dhimmi sun akka furmaata argatutti deeman. Fakkeenyaaf Salaamu alaikum wa alaikum salaam yaa walii barreessine jiru lakkoofsa kiyyan qabu miseenjara isiin qabu guyyaa nama kuma afur irratti haala ilmoo na jala xiqqeessee jiru namicha amma isin diyaasboora ittanii asirratti jaartummaaf ta'ettan kun amma dhugaa qabdi maarra jedhu kun jechuudha. So ani jala rabbi walitti araarsu isilleen obboleetti tiyya innillee obboleessa kiyya hamtuu jaraan qabu rabbi umrii jala haa dheeressu. Garuu mootu yeroo biraatiif ani rakkoo miti. Abbaan fedhati jaaladha jedhee ajandaa haa ho'ifatu. Hawumaa rakkoo miti. Shamarran Oromoo kootii hundinuu jaartii kooti no problem. Isaa miti. Garuu jaartiin namaa ana biratti foon harreeti. Har'arraa kaaftanii wanni seenaan goote kun barnoota isin yaa ta'u. Dubartiin jaarsa qabdan jaarsa keessa nikaa qabdan sini galee singiliif muxallaqa yoon ta'in I love you lenaan jenna Frankie dalaguu miti. Singili no problem waan feete jedhe anillee sitti dhaaru deebisiin deebisu si dharrabsu jaartii xiyyalee tama seena irrattuu argitan sani sini galee garuu ijoolleen dhiiraa mee osoo wanni kun Frankie ta'uu baate warri waan inni sii barreesse waan inni siin jedhe saaxile jedhaanii turtan warri achira teettanii ana arrabsaa turtan akka waan nama mucayyoo tana beektanii arrabsaa turtan warri ana birtartanii haala ilmu arrabsaa turtan har'a gizee Frankie ta'u kana hagam saalfattanii cammattanii amma gizee gasira teettan kana jechuudha sini galee kanaafi nuti dhiifamallee barbaannu seenallee dhiifama nan gaafatini warri na arrabsallee dhiifama nan gaafatini nama Frankie fooloo guddifachuuf geemii taphachuuf waan akkanaa godhuu miti kasuuraa kiyya gaggarabbatee anaa miti ilmootii abaaraa ooluu hin jira nullee rabbitti hin dabarfannu rabbillee nama nu arrabsu rabbiin qabu jechuu si galee gaafa Oromoo taanee inni garri wal geessinu hin jiru si galee kanaaf ani wanni jechuu barbaadu gabaabumatti baga dhugaan doktorii baate enya afaanumaan asumaratti yoo tasageemii walitti dhufne maayilaaf namaan jenna malee jaartii namaa miti warma singiliitu yoo xiqqoo abtaan taate malee aga dubbinu na beeka. Dhumarratti immoo yoo namichi hin araaramu jedhee manaa fi birri jettu maqaa isiitiin jiraate homaa rakkoon qabu hin fuudha yoo araaramuu diilallee akkuma dhajjeefne malee nikaa yoo irra buuse rakkoon qabu jechuudhumaa fi fixadheera yaasiin baga salphatte garuu osoo oolteen bulin jechumaa fi yaasiin arginaan seenee nagaan tura. Yoo birrii fi manni mana isiitiin jiraate yoo hiikallee rakkoon qabu waliin ajjeesin malee chaw. Mata keenya kabajamoo. Dubbii kana dubbatuuf ka'ee yoo dura asilee dhufee dubbate malee ila mubee dhaggeeffadhu. Mubee dhaggeeffadhu bilaal miti of godhe. Mubee. Dhagaan jira. Ani waan dura jedhee fi waan kana waan beekuudhaaf engaddallee haga nama tokkoo haga nama waaya namni bidati Spider-Man banata oro kitaniira olona gola namni bisati kuma na gutani natuame malakka jira me follow goda oro gifter follow goda jaran kuno profile lisan beektan waan ta'eef innaa jechuudha asirratti akkama namni tokko jedhutti as jalatti waan argitan barreessitan kanaa miti dubbiin fagaatee deebi'e yaa jamaa dubbiin fagaatee deebi'e. Seenaan jechuudha seenaa ofirratti galmeessitee bultii namaallee diigdee dhabdee jechuu isinii galee innaa kanaaf namoonni isii wajjin gaafa duraa
akka waan piraankii hin taane wayititti akka waan dhugumaanuu mucaan kun waa yookaan wajji haasayaa tureetitti fudhattanii dogoggora keessa seentan asuma irratti dhaabbattanii dhiifama gaafachuu qabdan dhugaa dubbatuuf. Namni kun osoo nama jarjaru ta'eeti silaa yoona waamee qarraa wal gaheera waan ta'eef. Innaa wal sodaachuun hin ta'u. Dubbii amma keessa jettan nammootu keessaan hin fitina. Wanni keessaan fitan hin jiru. Asirratti fixaa jaartii asilii dhiifama gaafattu, asilii dhiifama haa gaafattu, biyya dhiifama haa gaafattu. Fitadhean. Bifta ajjira wanni dubbataadha guyyaa mi'aadara. Dabareen dubbanna. Dubbaduriin. Yaasin on dubbata. Keessaan fidhatan jenne ijaarumsa manaati malee ka jaarsaaf jaartiiti malee kan asirratti illee baateetiin haadha seenaa yoo dhiifama gaafatte rakkoon qabu ummata Oromooillee argite isinit dogongoree piraankiif godheetiin wanni tunna harkaa bal'atteette yoo gaafatte sun rakkoon qabu. Garuu ijaarsi mana isaanii ka seenaaf abbaa manaa seenaadha keessaan walitti araarsuu qabanidha asirratti miti kan boonni dubbachuu ture jechuudha. Okay, riyaal gaafii qaba. Dura mee isin warri biyyaa isin warri dhugaa dubbattan mee jalqaba eenyuun gaafachuu qabdi jaarsa isii araarfachuu qabdi moo jalqaba nama walirraa addaan dhorgite san silaa dhiifama gaafachuu qabdi kana qofa naa deebisi rakkoo miti. Kan amma bar asliin fala nuu kennee jira bar nuu laaffisee jira. Egalee fedha keenya jala deemnaa miti nuti wanti bakka tana jirruu fi ummanni kun hin diigaminiidhaafi malee yookaan argite asliin amma nuu laaffisee waan kana bu'ee jira. Sigalee dura mana isaanii kana lamaan walitti fayyisanii abbaa manaatiif haadha manaa ka wal dhabeetiin hin jedhe yookaan argite ka hammeenya biraatii irrayyuu wal geessuu danda'u walitti araarsitee kaatee kaan ammootiyyuu waliin hidhufteetiin jara fiddeetiin dhiifama gaafachiiftaa jechuudha. Yoo feete keessaanis haa ta'u asirratti illee haa gaafatanii haadha seenaatii fi asliidha rakkoon qabu. Sigalee asliidhaan muyyattiin tun ijoollee naannoo tokkoo dhalattuu ganda tokkooti jarri kunniin. Haadha seenaatiif balleessite malee aslitti miti yoo saniyyuu taatee jechuudha. Amma yaasin dhiifama gaafatu jedhaan aslii haa gaafatu. Seenaa fi jaarsitii rakkoo miti. Asli gaafachiisaa dhiifama. Dhagaye. Kaanaaf dhugaa jette. Kaanaaf asli dhugaa jette. Ani dhiifama gaafachuun narra jira. Ani maaliif bal'isee waan wal'aaluuf dubbillee lafarra harkisuu hin jaalladhu. Maaliif mucattii tana waan beekuuf. Ani asin gaddanee sitti barreessaa ture. Keessaalillee si barreesse yaasin. Keessaalillee si barreessee ture. Ingeeffadha obboleessi eegareefu si caqasaa ture. Laali mucattiin angaraana nyaatte dhugaa rabbi sitti himuudhaaf. Maaliif shamarran marraa hedduu sappoortii godha. Mucattii tana taraanillee hin beekuu ture. Hiqeettee bootti dhuguma na fakkaatteedha. Rifadhee seenaa ta'e maaltu si dhibee jedheen wanta sanillee wanna dubbate kan. Atis mucattii arsiitii asliin onneenillee ilma arsiitii. Yoo sillee ka dabalatu taate dogongoraa miti yoo ka jaalattellee jaalachuun dandeetta hin booyini callisaa galuma jedheen asliin halkan lammeessoo gabbaa'ee arrabaa muchuuf na godhe. Ani sallee na rabsine. Yaasinoo. Aniifati walla geenyaa miti waa tokko sitti beekaa. Jamiidhaa warra aslii rakkoon qabu. Asliin saahiba kiyya anuu dhiifama nan gaafadha bakka kee bu'e. Jamiidhaa warra isaa dhiifama gaafadha. Miskiina tarrafa. Anuun gaafadha rakkoon hin jiru. Anin gaafadha. Dhiifama gaafadhu kee dubbii keetti bufi. Asli onnee sabboonaa kenna. Jabaa kenna. Dhiifama guddaa. Jamiilaa. Haadha manaallee akkasuma. Yes haati manaa dhugaadha. Isituu dhibbarratti dhiifama qaba. Bareedduu teenna sabboontuu teenna. Ilma nuu qabda mucattii bareedduu san nuu deette. Dhiifama guddaa siin jedha. Ana jedhaan yaasintu jedhaan hin balleessa ka'a. Akkas kunu. Jamiilaa. Yoo dhagaa jiraate hayyuuni beekaanii dhiifama gaafata. Dhiifama gaafachuun immoo beekumsa ana biratti. Eenyuun birattuu namoota beekamu biratti Jamiilaa keenya dhiifama siin jedhe yaasin. Yaasinii dhiifama gaafatu yeroo jalqabaa arguu kooti. Anaani baay'ee walitti jaannaa yuutuu gaafatan arge. Muyyee hin balleessa. Anillee maaliif mucattiin miira keessa na seensifte dhugumaan argitee wanna siin dubbattu dhugaa se'ee. Anamma seenaa wannan jechuu barbaaduun dubbii lafarra harkisini. Sheeka maalii fi aslillee haadha mana isaallee Oromoo guutuu hagaadhaan bahutti dhiifama nu gaafadhu. Achi boodaan
abbaa mana jechuun abbaa mana keetii dubbiin dhumateera. Araara kudha nuti qabadhu. Seenaa uummata kee rifachiifte dhiifama gaafadhu dubbiin guduu faalana. Haadha manaas ni rakkaatu. Haadha seenaa nama kuma tokko dhiifama gaafadhe. Ammallee deemkatti dhiifama gaafadhe ture. Amma gabaabaa dubbiin irraa dhiifama jedhee haadha seenaa aslii uummata Oromoo dhiifama naa godhaa jedhu dubbata. Abtaabii godhaan jirtanu sarjaaftii wal deemna. Bas. Eshi dubba dhugaa dhiifama keetiif wal cigaltanu. Ubee baraani haadha dhiifama gaafadhee jira galgala sa'aatii 8:09 irratti nama kuma Amma gaafatu dubbii amma tokko irratti dhiifama gaafadhee jira. Haadha seenaa uummata Oromoo aslii nannatti uummattan keessan dhiifama jedhu. Yaani lammata irra deebi jechuu keeti? Sadii dura deebi. Okay, rakkoon qabaan duraan dursallee dhiifamumaaf bahee kaliif dheengaddalee jechuudha. Yeroo chaansii dhiifama gaafadhu hin arganne har'a hoggummoo leevii kiyya seena dhiifama gaafatu seenetti rakkoo guddaa sababa Kingi Kamaal Abdallaatiin jechuudha. Yookaan dallansuu hedduu waan argeef dubbadhe jechuudha. Dhiifamaa anatu si balleesse haadha seenaallee anasi balleesse dhiifamaa bareedduuti yaa uummata Oromollee dhiifamaa. Uummanni Oromollee dhiifama isin gadi jira. Arrabse geeba taphachuuf deema. Bakka. Kanaaf ajandaan kun nyaatameera. Nam tokko abbaa barbaade. Geessani nam tokko abbaa barbaade gadi ba'ee yoo arrabse yookaan jaalladheera jedhe duuka deemnee ilaalla. Macarashaan isaa maa waan waliin argaaru. Lafumaa kaameeyyoo yaasiin yookiin aslii saree haadha kee maaloo haadha kee wayyoo jedhamee balaan buufama. Maanguddummaa jedhamaa manni isaa faafataa jedhee owwaa nama 5,000 ilaalamaa. Warabbal kaabaa ooleen bulu. Nyaara addatee borga lafachumaan geemii taphachuu jammara. Wanni ammas nu qunname kana. Kana immoo kan godhe uummata Oromooti. Namni kana booddee gadi ba'e. Nama tokko arrabse. Ajandaa sobaa fide. Bultii ofirratti diige. Bultii namaa diige. Nama arrabse gadi ba'e. Xaba beellamaa yoo qabate xaba beellamaa sana naqu. Angara kootiin murteeffadhaa. Ina faa wanni kun. Haddaa kaasee nam tokko manni isaa qabbanaa'ee gadi ba'ee ganda nama arrabse. Gadi ba'ee nama arrabse. Gadi ba'ee waa tokko nama inni qabatu. Sagalee. Nama arrabsee namni tokko gadi ba'ee ajandaa wayii uummatee xaba beellamaa qabachuufi mana uufate jechuudha. Baadiyyaa mana saareeffata. Namni keenya arraba jaallata. Yookaan ganda nama arrabsa. Yookaan nama dhuunfaa arrabsa. Yookaan sheeka arrabsa. Yookaan keessi arrabsa. Gadi garagalchee. Bori ilaalaa meetaa jabaati. Geemii isaa taphatu argitu. Gandi namaa yookaan immoo ilmi namaa rakkasee haga geemii hanqatee haga tiktookii hanqatee jechuudha. Namni xaba beellamaa taphachuu barbaade waan gaarii hojjetee sun taane nama arrabsee nama xiqqeessee jaarsa namaan jaalladhe jettee jaarsi namaa jaartii namaan jaalladhe jedhee ajandaa uummatee mana oofatee ka'ee xaba beellamaa qabata yookiin geemii jammara jechuudha. Kanan nu mudate. Kanaaf kana booddee nama waan akkanaatiin dhufe keessummeessinu xaba beellamaa isaas hin nannu dhumateera. Amma namni fira qabdaa yoo jiraattan tapha gastii olgalaa taphadha. Haasaan goolaban reelji faana akkuma teette an wareegama barbaachisu kafalee jaarsa sii kadhadhee seenaa jaarsa kee kadhadhee yoo danda'ame jaarsa keetii walitti araarsa. Dhageesse yoo hin danda'amne waa tokko gochuu hin danda'u. Kijibanii bultiin diigamuu hin ta'u. Bultiin namaa diigamuu hin ta'u. Inshaallah hin danda'e sin araarsa
wanna margadhe horiil jafaariin lakkoofsanan qabaa loodee lakkoofsanan qabaa keessaan namoota tokko tokko sii dubbisee kadhadhee yoo ummanni na wajjin ka'anii riil atis keessa galtaa bari muftii qeerroo atis keessa galtaa oroo giftaris namoota shanan tokko fudhee jaarsa inni kadhannee itti balleeffameera lafa gorraame lafatti gorraati abdii hukumee okay riil jifaar lakkoofsa kee kanarratti hin qabubbo nusun gubateera amma naa erge abdii hukumee lakkoofsa keessaan hin fudhaa anaa si'ii abdii hukumeeti loodeedha muftiidha oromummaa Muhammad Yune araarsine finne miidiyaarratti araaramaniiru jennee gammachiifne lammata kana booddee dubartoonni barnoota sinii ta'a miidiyaarratti dhufamee araarsine kaane miidiyaarra fiduun keenya maal fayyada nama kana booddee jaartiin namaa gadi baatee jibajjeese jihada sirraa kadhannaa amma dhokodhuu taa'ii kan baanee barnoota ta'a amma namni fira qabu jiraate kutaa gastigee misi immoo deema